Akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtan hundumaatti har'a immoo historical background major perspectives of psychology hojii ilaalla historical background and major perspectives of psychology kan jedhu jechuudha akkuma asirra argaa jirtanii psychology is a relatively new field in the realm of the science only about 125 years ago. Psychology professionally by dargaggeessadha yeroo kan eegaleedha like 140 or more or less years innis jalqabe akka saayinsiitti bara 1879 magaalaa Leipzig biyya Germany keessatti ijaarama laboratory psychologist jalqabaatiin namticha William Wundt jedhamuun hundeeffamuu isaarraan kan ka'e achi kaasee akka saayinsiitti ilaalamuutti ka'e jechuudha. Kanaf akkuma yeroo jalqaba define goone psychology is the science of behavior and mental processes akkuma jenne ibsaatu bade akkuma kana jenne har'a kan wajjin ilaallu seenaa dhufaatii fi seenaa jalqabii psychology ta'aa jechuudha. Namni William Wundt jedhamu kun biyya Germany keessatti magaalaa Leipzigitti bara 1879 laboratory psychologist jalqabaa hundeesse jechuudha. Sana booda objective introspection kan jedhuun sammuu namootaa qorachuutti ka'e jechuudha. Objective introspection jechuun maal jechuudha? Namoonni shaakala wayii keessa akka darban godheetu sana booda muuxannoo isaanii gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf amma utuman isinitti haasa'aa jiru ibsaan dhaame ibsaan dhaamu isaatiin maaltu sitti dhaga'ame jedhee na gaafata jechuudha. Namoota laboratorii keessa galchuudhaan wantoota isaan naasisu, wantoota isaan gammachiisu, wantoota isaan kofalchiisu itti argisiisuudhaan maaltu sitti dhaga'ame jedheetu personal feeling isaanii dhuunfaatti waan isaan itti dhaga'ame yeroo gaafannu kun objective introspection jedhama jechuudha. Jalqaba introspection tureera akkuma asirratti hime introspection tureera garuu bara 1879 kana keessa immoo objective akka inni ta'u kan isa taasise hundeeffama laboratory psychologist jalqabaati jechuudha. Wundt is considered the founder or father of modern psychology. Namtichi kun egaa namtichi William Wundt jedhamu kun guyyaa sana kaasee abbaa psychology ammayyaa jedhamee waamamaa jechuudha. Schools of thought yommuu jennu walitti qabama yaadaa jechuudha. Walitti qabama yaadaa kan dhimma tokko gadi fageenyaan ibsuu danda'u jechuudha. Isaan egaan iddoo adda addaatti hiramu. Iddoo lamatti hiramu tokko early schools of psychology lammaffaan immoo modern schools of psychology jedhamaniitu hiramu jechuudha. Early schools of psychology yeroo jennu school of thought yeroo jennu akkuma isinitti hime yaadadha, ilaalchadha, walitti qabamee waan tokko ibsuu kan danda'u. Fakkeenyaaf waa'ee amala namaa kan ibsuu danda'u, waa'ee sammuu namaa kan ibsuu danda'u, waa'ee fayyaa namaa kan ibsuu danda'u school of thought jedhama jechuudha. Egaa akkuma isinitti hime early schools of thoughtidhaa fi modern schools of thought. Akkana jechuun maal jechuudha? Manneen barnootaa duraaniitii fi manneen barnootaa ammayyaa hamma hojiirra jiran jechuudha. Manneen barnootaa duraanii mana barnootaa 5 qabu turan. Tokkoffaan structuralismii, lammaffaan functionalismii, sadaffaan gestalt psychology, arfaffaan behaviorismii, shanaffaan psychoanalysis jedhamu jechuudha. Structuralism yommuu jennu psychology studies the structures of mind. Akkana jechuun caasaa sammuu qorataa jechuudha. Wanta sammuun keenya irraa hojjetame irratti xiyyeeffata jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma bishaanni moolikuulii haayidroojinii 2 fi oksijiinii 1 irraa hojjetame jedhanii warri keemistootaa amanan warri structuralist psychologistii kun immoo kan isaan jedhanii sammuun namaas wanta irraa hojjetaman qabu jedha. Qindeessaa hundeessaan mana barumsaa kana Edward Tishner jedhama. Namtichi kun immoo barataa William Wundt ture jechuudha. Kanaaf egaa structure yookiis caasaa yookiis dagalee fi
yookiis dhagaa yookiis qabiyyee ijaarsa sammuu jedhanii kan isaan ka'anii kan akka sensationii imeejii fiilingiidha jechuudha. Sammuun namaa isaan kanarraa hojjetaman akkuma isinitti mee ibsaan deebi'ee dhufeera. Akkuma isinitti mee it is the structure of mind that this school of thought focuses on. Those structures of mind isaan kan isaan ka'an immoo miira namaa uumama kalaqa sammuu namaatii fi dhageettii qaama namaa. Feelings, image, and sensation warra jennudha jechuudha. The best known method used by this was introspection. Introspection jedhama ture jechuudha. Introspection jechuun akkuma silastime namoonni akka isaan waa baasan gochuu waan isaanitti dhagahame akka isaan utuun dhoksin dubbatan gochuu danda'udha jechuudha. Kibiraan functionalism. Functionalism gaafa fudhannee ilaallu the founder of this school of thought is William James. Functionalism yommuu jennu faayidaan yookiis hojiin yookiis tajaajilli sammuu maali? Functions of thought qoratu jechuudha isaan immoo. Akka vuuntiifti jiran osoo hin taane isaan kun kan isaan amananii sammuun maal hojjeta? Maalirraa hojjeta otoo hin ta'in maal hojjetas jedhu irratti xiyyeeffachuu qabna. Fakkeenyaaf namni ijoolleen akkamitti taphatu, namoonni akkamitti hojjetu, namni akkamitti yaada, namni akkamitti waan hin beekne tokko addaaptii godha jedhaniitu yaadu jechuudha. Kan biraan geestaal saayikoloojii. Geestaal saayikolojiinis biyyuma Jarmanii keessatti jalqabe. Geestaal jechuun jecha Jarmanii yommuu ta'u waliigala jechuudha. The whole mind jechuudha. Warri duraayis inni tokko structure of mind inni tokko immoo function of mind yommuu qoratu warreen kun immoo whole mind structureis akkuma kana functionis qorachuu qabna malee waan tokko addaan baafnee ilaaluu hin qabnu jechuudha. Geestaal jechuun waan tokko waliigala isaa ilaalu adda ciranii ilaalanii booda walitti osoo hin taane synergetic view qabaachuu jechuudha. Isa kanaaf manni barumsaa hundeessaan isaa Max Weizmann jedhama. Kanaaf duuka buutota isaatiif isaantu hundeessa bara jaarraa 20ffaa keessa jechuudha. Kanaaf namoonni Gestalt psychologists jedhamanii kan isaan itti fudhataman isaan kun akka isaan itti yaadan jechuudha. The whole is greater than the sum of its parts. Akkana jechuun waliigalli waan tokkodha. Edaama wantichi irraa hojjetame wantoota wantichi irraa hojjetame caala jechuudha. Waliigalli waan tokkodha. Edaama wantoota wantichi irraa hojjetame caala jechuudha. Waan Oromoosaa egaa yoo sirriitti dhaggeeffatan nu galuu danda'a garuu kana caalaa hiikamuu danda'u ta'uu fakkaatu. The whole is greater than sum of its parts. Fakkeenyaaf mind is greater than image plus sensation plus feeling jechuudha. Image addaan qoranne, sensation addaan qoranne, feeling addaan qoranne sana booda bu'aa qorannoo kanaa walitti daane isaan kun mindidha jechuu hin dandeenyu. So maal jechuu dandeenya? What we can say about this is that whenever we study them together jarreen kana walitti qabne al tokkotti yeroo qorannu hiika guutuu nu kennuu danda'u. So Gestalt means form, whole, configuration or pattern. Waan tokko guutuu boca waan tokko jechuudha. Guutummaan guutuutti waan tokko ilaaluu wal duukaa ilaaluu danda'u jechuudha. Patternii waan tokko jechuudha. Akkaataa waan tokko guutuun guutuutti ilaaluu jechuudha malee adda ciranii ilaalanii sana booda wantoota sana eda'uu walitti eda'uu miti jechuudha. Arfaffaan behaviorizimii. Behaviorizimii kana kan hundeesse Watson jedhamee yaadama. Isaan booda immoo kan hordofan kan akka B.F. Skinner and Thorndike. Isaan kun warra classical conditioning theory of learning fi operant conditioning theory of learning warreen hundeessan yommuu ta'ani amantiin isaanii maalidha? Psychologiin kan qayyabachuu qabu amala namaa isa lakkaa'amuu danda'u fi isa argamuu danda'u. Psychology should study observable and measurable behavior jedhaniiti. Kanaan ala sammuu namaa isa ijaan argamne irratti cinqamuu hin qabnu. Sammuu namaa keessatti wanta gaggeeffamaa jiru sammuu namaa baqaqsanii ilaaluun hin danda'amu. Kan namni ittiin qoratamuu danda'u amala isaa isa alaa mul'atu, gocha isaa isa alaa mul'atu sanaanidha malee inni immoo behavioriidha malee wantu waan keessatti nu cinqee warra jedhaniidha jechuudha warri behavioristisidha. Warri psychoanalysisidha immoo maal jedhu unconscious part of mind qayyabachuu qaba psychologiin. Hundeessaa fi qindeessaa waan kana Sigmund Freud jedhama jechuudha. Sigmund Freud
ofiisaati doktara ture doktara nerviidha jechuudha PhD 13 ol nama qabudha dhumarratti garuu saayikoolojistii cimaaf beekamaa ta'e kan du'eedhama እና ቲዮሪ ጉዳን እኒ ቅንዴሴ እንዴሴ ስሞ ሳይኮአናሊሲስ ጀለም ሳይኮአናሊሲን ኩኒ ሰሙነማ ሰዶከታ ፈዲነማ ሰዶከታ አንኮንሺየስ ፓርቲ እረት ከን ሁንዴፈቱዳ ዳሊነማ እረጫላቲ አመልሳ ከንን እረት ሁንዳው ዮኪሲ አመልከኛ ቡአ ሰሙ ከኛ ሰዶከታቲ fedhii keenya sodokataati our hidden motive jedhee kana manuudha jechuudha kan inni akkas jechuu jalqabee yommuu namoonni dhukkubsatanii gara isaa dhufanii isaan kana dhukkuba isaanii sakatta'ee dhiiga isaanii hunda ilaalee yommuu baakteeriyaa yookiin vaayirasii yeroo dhabu rakkoo waan kanaa wanti biraan jira jechuudha innis rakkoo sammuuti rakkoo xiinsammuuti rakkoo ilaalchaati rakkoo maayindiiti jedheetu qorachuutti kaachu gaafa qorachuutti ka'u namni paralyzed ta'e dhufe namni static ta'e dhufe namni harki gogee miilli gogee dhufe gaafa qorachuutti ka'u rakkoo ijoollummaatti isaan mudatee dhufe erga isaan guddatanii booda yommuu isaa irratti calaqqisu rakkoo isaan qunnamu ta'uu akka danda'u qoratee bira ga'e rakkoon ijoollummaatti isaan mudate fakkeenyaaf dubartiin ijoollummaatti gudeedamte tokko dhoksaa turtee guddattee iddoo guddaa gaafa keessu haala waan sana namjatu keessatti waan sun dhufee sammuu to'ate akka isheen dhukkubsattu gochuu danda'a. Akkana jechuun rakkoo qaamaatiif saaxiluu danda'a jechuudha. Rakkoo paralaayiz ta'uudhaaf rakkoo maraachuutiif saaxiluu danda'a jechuudha. Maaliif oksiteetti ka ukkaamsiteetti maal keessa unconscious mind keessa jechuudha. Sammuu nama bakka sadiitti rama. Unconscious mind, conscious mind, subconscious mind. Unconscious mind jechuun wantoota ni tootaalii walumaa galatti quban qabaan yookiin irratti dammaqnatuun beekee wantoota ni goonu fakkeenyaaf abjuu keessa yeroo machaa'anii yeroo aaran namoonni waan isaan godhanii fedhii isaanii sodokataa mul'isu jechuudha. Conscious mind jechuun immoo haa ta'u jennee wantoota ni goonu hundumtuu conscious mind taa'uun keenya ka'uun keenya ba'uun keenya galuun keenya uffachuun keenya barachuun keenya isa conscious mind. Fakkeenyaaf namni conscious mind jala jira jedhamu nama koomaa jala jiru yookiin immoo nama qoricha adooch maandazan jaas jedhamu nama fudhate anesthesia nama fudhate inni isaan kun unconscious mind keessa jiru jechuudha yookiin nama balaan irra ga'ee sammuu isaa miidhamee hospitaala seenee koomaa jala gale jechuudha unconscious mind jala kan jiru yookiin immoo nama anesthesia fudhate wanta unconscious mind isaa keessa jiru lafa lafu jechuudha yeroo tokko dubartoonni abbaa manaa isaanii biratti operation geggeessanii jedhama sababni isaa unconscious mind isaanii keessa waan jiru waan dhoksaa turan gadi baasu waan ta'e. He also underscored that conflicts and emotional trauma that had occurred in early childhood can be too threatening to be remembered consciously and therefore they become hidden or unconscious and then will remain to reflect later behavior. Akkuma dura isinitti mee egaanii walitti bu'iinsi qaama keessaa xiinsammuu keessaa ijoollummaa keessatti ijoollummaatti uumame akkuma kana emotional trauma rakkoon xiinsammuu ijoollummaatti nama qaqqabee wanti nama naasisu yaadachuun isaas nama jeequ ukkaamamee sammuu keenya keessa sagadi fagoo keessa taa'ee yommuu namni guddatu amala namaa irratti dhiibbaa cimaa uumuu danda'a jechuudha. Kun wanta beekamaaf jala muramaadha garuu saayinsiidhaan hangammaatti wanta murtoofnedha. Freud gaani unconscious awareness yookiis waan sammuun namaa ni dammaqaanii baay'ee xiqqoodha amala namaa keessatti. It is like a tip of an iceberg. Tip of an iceberg jechuun cabbii yoo fudhattanii ilaaltanii cabbiin bishaan keessa jiru caafii isaa qofatu mul'ata. Kanaachi qaamni isaa inni guddaan cabbii jechuun cabbii guddaa jechuudha. Wanta fooqi tokko caaluu danda'u jechuudha. An iceberg jechuun. Garuu bishaan irra markaba deemu fagootti kan mul'atu caafii isaa qofadha. Baay'ee xiqqoo jechuudha. 35% or 10% isaa caalaa mul'atu alatti. Sababni isaa aduu waan itti ba'uu fi hin baqa jechuudha. Inni kaan immoo bishaan jala waan jiruuf jabaatee dhagaa caalaa cibee dhaabata. Fakkeenyaaf seenaa Taayitaanik keessatti Taayitaanik kan isheen kufte aayisbergiitti buutee jalaan horattee bishaanitti seenee galagashee jedhamee yaadama jechuudha. Kanaaf amalli sammuu namaa inni conscious ta'e caafii ishee jechuudha. Unconscious qaama cabbiisa guddaa bishaan akka qaama cabbiisa guddaa bishaan keessa jiru. Amalli namaa inni baay'een inni guddaan inni dhiibbaa guddaa jireenya namaa irratti uumu
unconscious mind yookiis isa dhokata isa namni nama jalaa dhoksu isa namni mul'isee hin goone isa namni hin dubbatan isa namni hin himanneedha jedheetu arman kanarraan kakkee hypnosis dream analysis yookiis xiinxala abjuu yookiis manaama kan jedhu hypnosis namoonni maal jedhama samaman isa jedhan keessa jechuudha qalbiidhaan badu keessa galanii akka isaan rakkoo isaanii isa durii yaadatanii of keessaa baasan akkaataa isaan itti godhanitu diizaayinii godhe jechuudha treatmentii psychological problemii namootaa keessatti yookiis wal'aansa xiinsammuu dhukkuba xiinsammuu keessatti isaan kun iddoo olaanaa qabataniiru jechuudha maaliif wanta kanaan dura ijoollummaatti nu quunname dargaggummaatti nu quunname nu duukaa bu'anii yeroo inni nama guddaa taanu amala hamaa akka nuyi godhan gochuu danda'u waan ta'eef namoonni rakkoo isaan irra ga'ee free speechiidhaan free expressioniidhaan himatanii akka isaan furaman gochuun hin danda'ama kan jedhudha naaf baay'ee galatoomaa isiniin jenna isaan kun early psychology of schools or early schools of psychology warreen jedhamanidha jechuudha guddaa galatoomaa